Harri agayyaa 4,2026 akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo har'aata biyyoolessa Oromiyaa irraa gabaasa tarkaanfii qabannee dhiyaanne irraa gabaasa kana waliin ani Faajjii Bilisummaati. Aanaa Horrootti jajjabeen abdii sabaa tarkaanfii humnoota weerartuu Bilxiginnaa irratti fudhachuu beeksise. Har'a agayyaa 4,2026 Waboon zoonii lixaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo ganda biqiltuu Oborraa keessatti ergamtoota gabroonfataa Bilxiginnaa irratti tarkaanfii laalessaa fudhachaa jira. Tarkaanfii kanaanis Waboon loltoota PP irraa PKM tokko hiikkatee kan jiru yoo ta'u, lolichis olaantummaa Waboon itti fufee jira. Tarkaanfii jajjabduun ilmaan sabaa Waboon fudhachaa jiruun humnoonni badii Bilxiginnaa adamnii fi gaagaamni guddaan irra gahaa kan jiru hoggaa ta'u, olaantummaan leencota sabaas daran finiinee cimee itti fufee jira. Magaalaa Shaamboo keessatti loltoonni Bilxiginnaa walii isaaniitti garagaluun ajjeechaa walirratti raawwachuun dhaga'ame. Jaalamartii Oromoo waan qindeeffatte qabdi. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa bulchiinsa magaalaa Shaampuu keessatti agayya 3,2026 loltoonni Bilxiginnaa walii isaanii walitti dhukaasuun ajjeechaa walirratti raawwachuu maddeen keenya gamasii arraata biyyoolessa Oromiyaaf ifoomsan. Akka maddeen keenya gamasii ONM'if ifoomsanitti loltoonni Bilxiginnaa abdii kutachuu irraa kan ka'e wal shakkuun maqaa garaagaraa walitti moggaasuun akkasumas sabaan wal qooduun dhukaasa walirratti banuun ajjechaa walii isaanii irratti kan raawwatan yoo ta'u, dhukaasa walii isaanii irratti banan kanaanis lubbuun loltuu PP tokko ajjeefamuu maddeen itti dabaluun ifoomsanii jiru. Tiksitoonni impaayiratti bakkoota garaagaraatti sabaan wal qoodanii wal shakkuun dhukaasa walirratti banuun gaaga'ama lubbuu fi miidhaa qaamaa walirraan geessisaa turuun kan beekamu yoo ta'u, ammas immoo sababa loltoonni isaanii baay'inaan miliquun badaa jiran irraa kan ka'e wal shakkuun wal gaarreeffannaa guddaa keessa seenuun hidhaa haga ajjeechaatti tarkaanfii walirratti fudhachuun diigamuu impaayirattiif karaa saaqaa jiraachuun ni beekama. Aanaa Daaboo Aannaatti saamichi ergamtoota Bilxiginnaan jiraattota irratti raawwatamu jabaatee itti fufe. Gabaasa guutuu Faajjii Bilisummaa. Godina Bunnoo Beddellee aanaa Daaboo Aannaa ganda Cooraa Kanaaboo irraa saamichi ergamtoota Bilxiginnaan jiraattota irratti raawwatamu jabaatee jiraachuu maddeen odeeffannoo arraata biyyoolessa Oromiyaaf ifoomsan. Jaleewwan Bilxiginnaa saamicha hawaasa irratti raawwatan ammeessanii jiraachuun torban kana keessa bilbila poolisiitu badanii binnaaf jechuun hawaasa hundarraa qarshii 500 guuraa jiraachuu dabaluun ibsaniiru. Baay'inni hawaasa gandichaa 860 kan ta'u yoo ta'u, bilbila poolisii Bilxiginnaa bade da'oo godhachuun jaleewwan sirnichaa dantaa dhuunfaa isaanii guuttachuuf itti yaadanii tooftaa saamichaa kana kan qopheessanii fi namoota kaffaluuf humna dhaban immoo iraarsaa ulfaataan guuraa jiraachuun ifoomeera. Aanicha guutummaa keessatti ergamtoonni faashistii Bilxiginnaa hawaasa fayyaduu osoo hin taane kallattii miidhaa guyyaa guyyaan kalaquun hannaa fi saamicha irratti bobba'anii diinagdee walii guddisaa kan jiran ta'uun barameera. Aanaa Shanan Dhuggoo keessatti ergamtoonni Bilxiginnaa jiraattota ukkaamsanii hidhaatti guuraa jiraachuun dhaga'ame. Dabalatasaaf Jaalbooree Addunyaa. Godina Lixaa Harargee aanaa Shanan Dhuggoo magaalaa Waldayaa jedhamu keessatti gaafa agayya 1,2026 gara jabeeyyiin ergamtoota Bilxiginnaa qonnaan bultoota jublaan ukkaamsuun hidhaatti guuraa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Namoota bifa kanaan qabaman keessaa muraasni maqaan isaanii Nuge Aliyyi Abdullah, Sheekoo Aliyyi Abdullah Ahmadi Ibrahim, Fidaa Bayaan, Muhammad Hasan Ahmadii fi Abdii Muhammad Awwal jedhaman badii tokko malee hidhattoota sirnichaan qabamuun hidhaatti darbatamuu maddeen ifoomsanii jiru. Akka maddeen himanitti qonnaan bultoonni kunneen naamusa qabanii fi badii seeraa hojjetan tokkollee kan hin qabne himuun sababa abbaa Oromoo ta'an qofaaf yakkamaa ta'anii gochi kun irratti raawwachuu dubbatu. Mootummaan abbaa irree Bilxiginnaa ilmaan Oromoo sababoota sobaan iyyakku, hidhuu, saamuu, reebuu fi ukkaamsanii achi buutee dhabamsiisuu fi ajjeesanii bakkee keessatti gatuun dhiittaa mirga namoomaa ulfaataa raawwachaa jiraachuun ni beekama. Ergamtoonni Bilxiginnaa godina Arsii Bahaa aanaalee garaagaraa keessatti dararaa gaggeessaa jiraachuun himame. Bal'inasaaf Jaalurgufaa Diinaa. Adoolessa 27 2026 godina Arsii Bahaa aanaa Roobee Diidaa ganda Attuchaa keessatti kaabinootinii fi milishootni Bilxiginnaa waliin ta'uun uummata rakkoo hedduu keessa jiru jalaa midhaan inni sanyii facaafachuuf jedhu jalaa saamanii deemu jiraattotni arraata biyyoolessa Oromiyaaf ifoomsan. Akka jiraattotni jedhanitti ergamtootni PP kunneen maqaa nyaata waraanaa jedhuun midhaan gosa garaagaraa kanneen akka qamadii, xaafii, garbuu, mishingaa, boqqolloo, baaqelaa, atara, misiraa fi kan kana fakkaatan waan manatti argame irraa kuntaala tokko tokko walitti guurratanii konkolaataa fe'umsaatiin